alaabaan kun namoota bakka gaaffituu danda'a. Alaabaan isteetii garaagaraa qabu jechuudha. Kanaafuu akkasitti ilaala. Sabaaf-sablammoota ala yoo argitanii kan biraa akkasitti fakkaanne isteetiin biyya kanaa jechuun alaabaa mataa isaa danda'e qabaata. Fakkeenyaaf isteetiin koo alaabaa USC jalatti alaabaa mataa isaa danda'e qabaata jechaadha. Gaaricha akka itti fakkeessituu federaalizimii Itoophiyaa sana Oromiyaan alaabaa mataa isaatiin qabu sanaadha. Kana fakkaata. Kanaafuu kana fakkaata jechaadha. Kunoo namicha kana beektu argaa jirtu namicha kana. Namichi kun badee asitti qabamee. Foto irra buufadhu irra buufadhu akkuma beektan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya artistii jaallatamaaf kabajamaa Daawitee Mokonnin kun wal gadhee jira. Daawitee akka malee baay'achaa jira bakki kun itti waan godhate fakkaatu because Oromoon bakka hundarra baay'attee dhufaa jirti kanaaf iyyuu akkuma argitan kana baay'ee bareedaa jira hiriirri baay'ee namatti tola dhugaa maaliif akka dhageeffamu baay'ee dhufaa jira ammayyuu. Kanaaf nu hordofaa jirin waa hundaaf. Ammallee hin jalqabne gara hawaasa walitti qabamaatti jira. Isa kanaaf hawaasa sichi dhufuufillee akkasuma hawaasa isin daawwachaa jiruuf ergaa maalii qabdu keessumaa warra biyya keessa jiraniif illee. Ergaan nuti qabnu egaa maaliif asitti agartee yookiin ijoollee keenya dhiifnee bashannanaa qabnu osoo hin ta'in rakkina qabnu kana farajoota namatti himachuudhaaf dhufne. Kanaaf iyyuu amma namni yaa'aa jira rakkina keenya akka gaariitti himannee wanni nuti gochuu dandeenyu kanadha. Warri biyya alaa jirru waan biyya keessatti deemaa jiru warra mootummaa biyya kanaatti himachuudha. Oromoo rakkina akkasii qaba jennee itti himuudha malee wanta takka wanna goonuu qabu kanaa achi. So warri biyya keessa jirtan immoo waan isinitti hin qabu isinis beektu waan gootanii akkasitti wal gargaarraa jechuudha. Baay'ee galatoomii booddee walitti deeminaa kabajaa jaalladhaa hedduu uummati baay'ee jaallattaa. Egaan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya amma Daawitee wajjin gaaffiif deebii goone. Egaa namoota baay'eetu jira barbaadettanii yeroo gabaabduu kana keessatti maaliif sagantaan ammallee hin eegalle kan isin beekuu qabdanii sagantaan keenya kun hin eegalle. Baay'ee gidduutti immoo hojiin argadhe kaffaltii qabaateen beeku kunoo gidduutti suuraa nama kaasa. Baay'ee kana fakkaate. Yaa shikaatiin jalqabe suuraa kaasu rakkoon qaban keenya booddeetti deebina. Egaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenya ammallee sagantaan keenya itti fufaatti jira. Amma hin danda'etti walakkaa deemaa jira. Itti fufa kunoo. Kana fakkaata ammallee namni walitti qabamaatti jira malee sagantaan hin eegalle kan akkasitti beekan isin jechuu barbaada. Kanaaf sabaaf-sablammoota jedhe kuni yeroo alaabaa garaagaraa baatanii jiru. Simbiraan ga'oo namnu kunoo kun dhibba shanitti suuraa isaaniis yeroota Oromoo irratti mana hidhaa keessa jiran Yesuuf Bashiriidha. Kanaaf hawaasi keenya kunoo akkasitti ba'ee sagalee isinii ta'aa jira. Isin immoo hamileen isinitti jabaatu waan gochaa jirtanitti jirtu. Ashaagireen Gondaritti yeroo dhiyootti galtin isinii jira jabaadha. Kana fakkaata dhaggeeffattoota keenya ammallee itti fufaatti jira. Kunoo namni reefu walitti qabamaatti jira malee sagantaan hin eegalle. Kanaafidha amma walitti qabamaatti jira ammallee sagantaan eegale tokko hin jiru jechaadha. Kanaaf kana fakkaata. Amma qulqullinaan akka isin biraa gahaa jiru hin beeku garuu sagantaan hin eegalle sagantaan eegaluuf deemaa jira. Amma hawaasuma keenyatu argaa jirtu kana sichi aatti jira bara. Amma hin eegalle eegaluuf deemaa jira. Kana fakkaata jecha. Deeqaa muraasa booddee isinitti hin deebi'e amma yeroodhaaf hin gaanatti fakkaatamoo simbiraan ga'u. Sagantaan hin eegalle akka sagantaan eegaletti hin ilaalina.
Aye, inni kun Sheekh Karimee jedhama. Mee inni kun samasteeti biraadhaa dhufee isa akka dhufe beeksisuudhaan maaliif akka dhufe nutti hima. Maqaa keetii beeksisarraa akka dhufte. Amma kana dhufe immoo isteeta Ohio irraan dhufe kana dhufe immoo Lagaa mootummaan Itoophiyaa Israa'el warra artistii keenya beekamaa Haacaaluu Hundeessaa kana ajjeesanii irratti immoo aktivistii Oromoo Ragaa Jawaar sagalee isaaniif taanee isaan waan taane amma sagantaan illee eegallee ummati walitti qabamaa jira paarkii kana keessatti. Hawaasa biyya keessa jiruu fi ergaa maalii adda ummata Aye, baay'ee galatoome. Godee dubbanna. Aye, egaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa kunoo malee kanatti jira. Boodee isaan argachuu hin danda'u. Amma pirezidaantii hawaasa Oromoo diisiif naannaa ishee kan ta'an as jiru. Yoo haalli isaanii mijate deeqaa tokko gaaffii deebii isaanii wajjin gochuu hin danda'a. Amma maqaa isaanii muraanii ani isin xinnoo ishee badaa isin beeksisuun barbaadu pirezidaantii hawaasa Oromoo naannoo DC'ti. Maqaa isaanii muraa fi haala hiriira guyyaa irraa irratti yaada nuu kennu maqaa keessanii muraan. Baay'ee galatoomaa seenaa torbee darbe keessallee seenaa haaraa tokko akka hawaasa Oromoo naannoo diisiif naannaa isheetti hojjetamee jira. Har'a immoo maal hedduu? Har'a wanni nuti eegnu uummanni biyya lafaa kunii keessattuu Waashingtan diisiitti waa'ee Oromoo kana irraa dubbannu nuyyuu hin beekanii hoofulii har'a nu baru nu ilaalanii eenyu jarri duniyaan akkanatti wal faana yaa'anii tokkummaadhaan jedhanii nu baruu tokkummaan keenya nama wal nu barsiisuudhaaf deema. Sana booda sagalee gurrallee nutti qabanii sagalee keenya dhaga'u ta'a. Ayyee baay'ee galatooma fayyaa ta'a isiniin jenna. Ayyee nagaa keessanii nagaa. Mee isin gaaffii deebii isin wajjin godhaa isinillee na beektu ani isin beeku eessarraa akka dhuftanii fi maqaa keessan maaliif akka dhuftan achuma. Ani mootummaa Galataan jedhama. Kan dhufne magaalaa Boston Ameerikaa irraa dhufne Washington DC hiriiraaf dhufne baay'inneetti kan dhufne akka komiitii Odaa Bostonitti magaalaa Boston irraa namoota hedduudha kan asitti argamnu. Sa'aatii kanatti kunoo walgahii eenyu hiriirri ganaa xiqqoon ture natti fakkaatee uummanni Oromoo asitti kan argitu kana egaa bilisoomuudhaaf asitti argeenyerra. Baay'ee akkasumas hawaasa biyya keessa jiruu fi qeerroo qarree uummata Oromoo waraana keenyaa ergaa maalii dabarsitu walumaa gala hawaasa keenyaa qabsoo keessa jira waan itti himamu miti. Isin immoo sagaleen ukkaamamee jira waa isaan godhaa jiran mul'achaa jiru haa ta'u malee ergaa maalii qabduuf? Egaa hawaasa biyya keenya keessa jiru hawaasni keenya yeroo ammaa kana waan gaarii hojjechaa jiru tokko maraa bilisummaa argachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiranii kanaaf nuti immoo diyaaspooraan biyya alaa jiru immoo sagalee isaanii taanee bilisummaa amma dhufaa jiru kana akka gaafa durii hajaaki ta'uurra amma yeroo amma dhufte kanatti fudhannee akka bilisoomu akka tokko taanee bilisoomnu irratti hojjechaa jirra akkasuma woboon immoo kallattii afraniinuu tarkaanfii cimaa fudhataa jira nu boonsaa jira
biyyatti woboodha kan bilisa nu baasu asitti immoo diyaaspooraa sagalee isaanii taane halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabnan jedha. Kanaafuu manni biyya keessaa isin bira jirraa jabaadhaa woboonis jabaadhaa kallattii jirtanii nus walumaan jabaannee bilisummaa hin dandeenye. Baay'ee galatama fayyaa taasisaniin jenna. Egaan isaan kun Booston irraa dhufanii mee amma caffee raammisii hin arge caffee raammisii egaa caffee si'a tokko mee amma caffee raammisii kunoo asitti argeen jira. Har'a eessarraa dhuftee maaliif iddoo kanatti argamte? Maayila kumaa fi dhibba lama ofeetti dhufee rakkoon Oromoodhaa rakkoo guddaa haga uummanni Oromoodhaa waan takkatti bahu alaa fi keessaas boqonnaa hin qabnu oowwaa 90 olii keessa karaa dheeraa deemnee huurkinee dhaabbachaadhaa jirru osoo obboleeyyan keenya hogganoonni keenya mana hidhaadhaa keessaa mana dukkanaa keessaa toorchi ta'aa jiranu nuti ifiif toorchi goonaa ifiif dhimminaa isaanii wajjin rakkoo sana dadhabnaa jenneeti irra uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf hojjenna. Akkasumas amma hiriirri kun hin eegalle hawaasa Oromoo Ameerikaadhallee Kanaadaarraa kan dhufan jiru. Akkasuma hawaasa biyya keessaatiif ergaa maalii qabda? Hiriirri kun immoo faayidaa maalii irraa arganna jettee yaadda? Hawaasni keenya biyya keessa jiru nuti warri diyaaspooraadhaa halaala jiraannus akka isaanii wajjin jiru waan barbaachisu hundaan akka isaanii wajjin dhaabbannu uummanni keenya biyyaa hubachuu qaba. Wajjin jirra haga wareegatti wajjin jenna yoo alaa gallee oromummaadhaaf wareegamu feese biyyattis gallee wareegamuudhaaf qophii. Kanaafuu jajjabaachuu qabanii haga gumaan wareegamtoota Oromoodhaa bara 50 galuu haga Oromiyaa walaba biyya Oromoodhaa ijaaruutti qabsoo itti fudhata. Kana booda Itoophiyaadhaa wajjin Oromoo walitti hidhaa qabaachuu qabu. Itoophiyaa ijaaruudhaaf tattaafannee jirra irra deddeebinee Itoophiyaa ta'uudhaaf tattaafannee jirra. Garuu Itoophiyaan hin barbaanne nutis ta'uu hin barbaannu biyya qabna biyya keenya ijaarraa jechuudha. Biyyi Oromoodhaa Eertiraadhaa gadii miti, Tigraay gadii miti, warreen kun hubanii biyya ta'an nuti Oromoon yeroon biyya ta'an yookaanis bannu yeroon isaa ammaan ta'an. Inni kabiraan akkuma amma jette Oromoon karaa nagaadhaan ilmaan isaatti gabbaraatu hagaa irraatti ga'ee jira. Ammas yoo yaadatte ta'e baatii waggaa 5 darbe keessatti qeerroo 5,000 olitti wareegameetu qabsoon kun fuudhamee nafxanyaatti kennamee jira. Ammas akka wanti kun hin taaneef uummati keenya maal gochuu qaba? Sirna irratti moo nama dhuunfaarratti amma Abiyyi masti goru jechuun kun amma Abiyyoo irraa bu'ee eenyutu bakka bu'a? Garuu Oromoon maalitti murteeffatee deemuu qaba jedhu? Oromoon namoota irratti qabsaa'aa hin jiru. Oromoon qabsoon godhaa turte qabsoon bara 50 godhaa turte qabsoo bilisummaadhaan qabsoo biyya ijaarrachuuf qabsoo abbaa biyyaa ta'uudhaan Abiy bu'ee hunkoree nuuf garaagarummaa qaba. Haga Dimokiraatik Rippaabilik Oromiyaa ijaarrutti deemuudha qabna. Yeroo ammaan tanaa kana biyya keessaas alaayis yooni dagamnee akka amma duraa kan duuba deemu taate qabsoon teenya akka hin kaanetti kufuudhaaf deemu. Kanaafuu haga maayiitti cimsinee qabsaa'uudha qabnaa waan ta'eef. Baay'ee galatoomi. Egaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana caffee raammisii argadheen gaaffiif deebii godhee ammallee wanta hawaasa keessa jiru simbiraan gooraaf teellaatti hin deebi'u. Kanaaf jabaadhaan isiniin jira wanta asitti deemaa jiru isin agarsiisa. Ayya kun ammas nama tokko argannee jirra. Eenyummaa isaanii beeksisuudhaanitu ka'u itti fufa. Egaa waan inni asirratti as jiruu fi sirna amma kana biyya keenya keessatti uummata keenya gadi cabsuu fi sirbaa jiru. Cabseera jechuun hin danda'ama. Sanarrattidha. Ijoolleen dubartiin illee hidhamaa jirti. Fakkeenyaaf Caatu Taakkala. daa'imarraa lafa kaa'anii mana hidhaa jirti. Dabalanii kunoo Jawaar Alaafaa Jaalabdiin tureera hidhamee eessa kan jiru beeku. Koloneel Gammachuu mana hidhaa ture amma deebisanii mana hidhaatti lammii beenyaa baay'eetu jiru warri kana fakkaatan kumaatamaan ijoolleen mana hidhaa jirti. Uummanni keenya akka jirutti mana hidhaa jira. Abiyyi duwwaa buusuu miti sirnichuma balleessuu jira. Kanaaf baanee jirra jiru. Keessumatti immoo waa'ee du'aa caalu dhiigni isaa ba'uu qaba. Baay'ee galatooma
hawaasa biyya keessaatiif immoo ergaa maalii qabda? Amma sagaleen hawaasa keenyaa ugguramee jira, hawaasi keenya qabsoorra jira. Haa ta'u labaduu darbee dhaga'uu ni danda'u, bor ergaa kanallee dhaga'uu danda'u. Ammallee warroonni dhaga'anii isa kanaaf hawaasa biyya keessaatiif ergaa maalii qabdu? Maal gochaaf jirtu? Tumsa maalii gochaaf jirtu hawaasa biyya keessa jiru kanaaf isin diaaspooraan? Namni itti muu barbaadu isaan dammaqu kanarraan nu gahee kana qabsoo kana sineessisuuf isaan waan ta'eef isaan baay'ee anarraa waan eeganiif qaban garuu amma dandeejitti bira dhaabanna waan nurraa eegamu sagalee taanaaf cimanii jiru ammallee cimanii warra isaan diddiigu warra isaan gandummaan qoodu ofirraa filachuuf qabu ammallee qabsoon itti dhufa qeerroo bilisummaa Oromoo jabaatan. Baay'ee galatoomaa fayyaa taasisaniin jenna. Egaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenya akkuma argitan amma hawaasa garaagaraa naasofsiisaa jira. Amma yeroon keenya xiqqoo waan deemeef eegaluuf jechaa jira. Itti fufa. Fakkaata jecha Abdi. Asis nama jabaa tokko argadheera gaaffii deebii wajjiniin godha. Maqaa keetii fi isarraa akka dhuftee Facebook irratti darbaattee jira. Haadha hiriira haadha keessumaa du'aabii du'a caaluu wal qabatee akkasuma immoo namoota keenya warra hooggantoota siyaasaa Oromoo kan akka gabaas kan akka Bobbaqalee Garbaatii waan laftoonsa isaaniitiif kan laallate mormii dhageessisuu kan dhufe kanaa wal qabatee baay'ee kan nama gammachiisu uummanni Oromoo akka jabaatee dhaabbatee waliin yeroo akkasitti mirga isaatiif falmatu kan baay'ee nama gammachiisudha. Ammas immoo qabsaan keenya dhufuu danda'a akkuma caalu garuu qabsoon amma akka itti cimee itti fufuu danda'u diinni keenyas firri keenyas arguu akka qabu bakka jirrutti Oromoon hundiyyuu akka jabaatee qabsaa'u kan ergaa dabarsaa gaafii biraa walaa qabaachuu. Inni biraan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya Abdii Waaqoo kun nama gandummaatti namannee nama yeroo hundaa tokkummaa Oromiyaa walaba jedhutti amanuuraa Facebook isaa irratti hordofuu ni dandeessuuni. See baay'ee amma Abdiin nama hiriyaa danuu qaba. Amma warra mootummaa keessa jiraata warra akka Taakkalee Uumaa fa'aa wajjin akka barate yeroo inni dubbatu hin dhageenya. Har'a sanarra darbee kun obboleessa keenya Caalullee gara dabarsuuf yeroo jaroonni kun waan akkasii goran jiru. Kanarratti yaada maalii qabda? Amma waa'ee Taakkalaa Uumaa kana sirriitti wajjiniin barattee beekta wanta ta'eef. Maal ta'e Taakkalee nuti mana barumsaa tokkotti baranne Taakkaleen baachii lama na dursa gudaritti barate. Haa ta'u malee Taakkaleen kaleessa beekuu fi har'a beeku tokko miti. Yeroo nan yaadadhaa 92 akka biyyaatti duuba hidda mana dhaatii ba'ee Finfinneetti wal agarree turre isaan booda akka tasaa wal agarree garuu yeroo sana akka inni Oromoodhaa qabsaa'u akka Oromoodhaa jedhee amma kan gararame akka inni ture idda siyaasittis immoo argaan ture yeroo inni hoolotarra bulchaa ture quban qaba waan amma Taakkaleen kaleessa beeku mitan har'aaf jechuudha yeroon kun yeroo Oromoon tokko ta'ee keessumaa bara kana keessatti bara sirna wayyaanii buufnee Oromoon bilisa jennee himnetti bara sirni nafxanyaan turte yeroo kana keessatti immoo kan Oromoon eenyuyyuu dhaaba kam keessa iyyuu jiraatu Oromoon kamiyyuu ta'ee waan Oromoon kaleessa qabsaa'eessa waan qeerroon keenya kumni shanitti dhabne kana bakka hanga'u qabaa ture malee har'a sirna cunqursitee sirna biraan irratti ijaaramuudhaaf adda dureedha. Abiyyi Ahmad kaleessa mataayyoo qaba kaleessa kan inni dhufeetu Abiyyi Ahmad ergama mataa isaa fudhatee Oromoo fakkaatee dhufe malee Oromoo bulchuudha. Warroota akkasiitiif akkuma kaleessa Oromoo keessa goobana daakee ta'an warri kana fakkaata warroonni bitamtoonni dogoggora uuman akka uumuu qabu ture Taakkalee Uumaa si kan isa fakkaatan jiru. Kanaaf baay'ee nutti gaddee ammas taana qabsoon Oromoo nama tokko irratti akka rarraa'an hubachuu qabu. Qabsoon Oromoo uummata Oromoo irratti rarraa'a malee nama dhuunfaa irratti miti. Kanaaf mukti tokko yookiin mucaan tokko mucaa jedhanii isa akka Oromoon jedhu waa'ee gandummaatti taasisu keessatti Oromoon keessa iyyuu jiraatu Oromoon Oromoo. Kan qabsaa'u Oromoo kan miidhamne kan bitamnes akka Oromoo malee akka gandaaf akka kutaa'u kan akka dhaabaatti hin jennu. Kanaaf ammayyuu taana diinni keenya immoo kanatti fayyadamuu barbaadu yeroo baay'ee diinni keenya amantiidhaan kutaadhaan gandaan ilaalchaan illee adda nu baasa. Kan inni irratti
irratti dammaqee baree tokkummaadhaan akkuma kalima tokkummaadhaan qabsoo gandaamii kan qabsoo yookaan immoo amantiin kan qabsoo tokkummaa waan qabsoofneef ammas immoo qabsoodhuma kaleessa qabsoofne jabaannee akkasuma tokkummaa keenya ammas ni bilisumna ni moona kan eeggaa dabaluu barbaadu uummata. Yaada gaarii kaase Hacaaluun waan shawaa ta'eef miti kan inni du'e Hacaaluun waan qabsaa Oromoo ta'eef du'e kana Oromoon walii galee irratti maafin kana kaasuu barbaade namoonni amma diinonni keenya maal irratti xiyyeeffachaa jiru akka waan gandi biraa gosa Oromoo kan biraa irratti ka'eedhaanitu siyaasa sana gaggeeffachuu barbaadu. Isa kanaaf uummata keenyaaf wanna maalii laatta maaliif xiyyeeffannaa nama dhuunfaa utuu hin taane sirna kana irratti ta'uu qaba. Sirni kun Oromoo wal nyaachisee umurii dheereffata malee Oromoo mee hin beeku. Micciiramaa Oromoo keessaa ba'uunitu Oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa jiru. Isa kanarraa Oromoon maal baruu qaba jettee yaadda? Maaltu keessatti yaada gaariidha kan yaadni kaaftee amma kana deemamaa jiru Hacaaluun akka ganda shawaa qofa keessaa akka yookiin immoo shawaaf qabsaa'e uummanni Oromoo kana immoo ni beeku kun qaba siyaasaa isaan ittiin yeroo isaanii dheereffachuudhaaf yookaan saba biraa kan biraatti rukutuudha. Jaalatti kaayyoon kun immoo kaayyoon kun kaayyoo kaleessa nafxanyaan lafa keewwate Oromoo kan cabsuu dandeenyu yoo keessumaa saba shawaa addaan baafnu yoo saba shawaa addaan baafnu gaafa sana Oromoo addaa kaabaaf baafyatti kunne gaafa sana mo'uu danda'an kan jedhu kana nafxanyaan kaleessa kan lafa keewwatee ture. Ergama kana immoo warroonni har'a warra jiran keessumaa ilaalcha kan qabatee gad ba'e Abiyyi Ahmad Hacaaluutti gara Hacaaluutti yeroo si deebi'u isaan yeroo ammaa akka qaamni Oromoo tokko Hacaaluu ajjeese kan ajjeese isaan ta'ee jiru siyaasaaf jecha Hacaaluun akka waan shawaa ta'eedhaaf miidhamees yookaan immoo warroonni shawaa aangorra jiranii waan miidhameetti fakkeessanii uummata keenyaaf daan qooduudha kan isaan barbaadan. Hacaaluun yaadanii miti kan uummanni Oromoo walitti kan qabu. Isaan kaayyoo isaaniitiif karaa sanaan uummata kaleessuma Hacaaluun kan ajjeefameeti uummata Oromootiin cabsuudhaaf. Kun waan kaleessa barame yeroo kaleessa jaarraa abbaa gadaa fa'aa waaqoo guutuu fa'aa Taaddasee Birruu fa'aa kan cabsaniif maalni uummanni Oromoo yoo ijaarraa cabsine uummanni Oromoo ni caba miti yaada. Kun immoo ta'uu akka hin dandeenye keessumaa jireenya amma jiru kun akka isaan yaadan kanatti gandaan qotanii yookaan nama keessaa ajjeesanii cimaa isaa ajjeesanii bakka ga'uu akka hin dandeenye kan hubachuu qaban jedha. Kanaaf Hacaaluun ilma Oromoo hundaati malee ilma gandaa miti ilma shawaas miti Hacaaluun kaayyoo Hacaaluus immoo miti. Ummati buqaani kanaaf kana inni asirratti yaannan qabu kanas hin jechuu barbaada. Hayya baay'ee galatoomii abdii waaqoo galatoomii yeroo gaarii kawaadhi siin jenna. Hayya. Gaan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya amma pirezidaantiin Oromoo haasaa gochaatti jiru. Akka ta'e beekutu sinirra jiraata. TV keessan bakka kan fiddanii too dhuftan wajjin dhuftan wal quba qabaadha. Namni tokko dhufee yoo isin gidduutti illee kufe harkaan hin tuqina. Irraa siiqaatoo namoota yeroo basti uffata waama poolisiin dhufaana jira. Ilma Oromoo hundaati malee ilma gandaa miti ilma shawaas miti Hacaaluun kaayyoo Hacaaluus immoo miti. Ummati buqaani kanaaf kana inni asirratti yaannan qabu kanas hin jechuu barbaada. Hayya baay'ee galatoomii abdii waaqoo galatoomii yeroo gaarii kawaadhi siin jenna. Hayya. Gaan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya amma pirezidaantiin Oromoo haasaa gochaatti jiru.